fi dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiran sagantaa Itoophiyaa qulqulluuf deeggarsa gochaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beekse. Ministeerri dhimma alaa ibsa idilee torbaanii miidiyaalee biyya keessaa fi alaatiif kennee jiran ibsicha kan hordofeen Amboo maqaa isaati. Ministeerri dhimma alaa ibsa idilee miidiyaaf kenneen lammiileen Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiraatan sagantaa Itoophiyaa qulqulluu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ifoomsan irratti haalaan hirmaachaa jiraachuu beeksise. Dubbi himaan ministeerichaa Ambaasadar Nabiyyuu Tadlaa ministeerri dhimma alaa sagantaa Itoophiyaa qulqulluuf birrii miliyoona 14 ol walitti qabuu himan. ወደ 14 ሚሊዮን ብር ለዚህ ንቅናቄ ማሰባሰብ ተችሏል። sagantaa Itoophiyaa qulqulluuf ministeerri dhimma alaa birrii miliyoona 20 walitti qabuuf karoorfatee birrii miliyoona 14 ol walitti qabee jira. Lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa gamtaa Emireetotaa fi Ameerikaa jiran mana fincaanii sadarkaa isaanii eeggatan 15 birrii miliyoona 20 tuqaa takka oliin ijaaressuuf waadaa galanii jiru. Dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaa irraa deebisuun walqabatee ibsaa kennaniin mootummaan dippiloomaasii lammiileef xiyyeeffannaa addaa kennee hojjechaa akka jiru eeruun hojiin lammiilee deebisuu cimee itti fufuu dubbatan. እስካሁን በዚህ እንቅስቃሴ ወደ 27057 ያህል ፍልሰተኞችን መመለስ ተችሏል። ji'oota afran darban keessatti lammiilee sanada seera qabeessa hin qabne 27,057 gara biyyaatti deebisuun danda'amee jira. Lammiilee deebisuuf guyyatti balaliin qilleensaa 3 gaggeeffamaa jira. Kun mootummaan dippiloomaasii lammiileef xiyyeeffannaa olaanaa kennuusaa agarsiisa. Gama dippiloomaasii dinagdeen mootummaan hojiiwwan hedduu hojjechaa jiraachuu kan himan Ambaasadar Nabiyyuun caamsaa 18 hanga 23 kaampaaniiwwan Paakistaan 76 gara Itoophiyaa dhufuun carraawwan investimentii biyyattii akka daawwatan himan. በሀገራችን በሚኖረው ቆይታ በቦሌ ለሚ ቂሊንጦና አዳማ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን የሚጎበኝ ይሆናል። kaampaaniiwwan Paakistaan 76 baasii isaanii of danda'uun carraawwan investimentii Itoophiyaa daawwachuun itti fayyadamuuf ni dhufu. Daawwannaa isaanii kanaanis paarkii industirii Boolee Lammiin, paarkii industirii Qilinxoo fi Adaamaa ni daawwatu. Mootummaan hariiroo biyyootaa fi dhaabbilee waliin qabu cimsuun dippiloomaasii dinagdee daran jabeessuuf hojjechaa akka jiru ibsameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92 irraa qophaa'ee gara keessan dhiyaachaa kan jiru oduu fi odeeffannoo keenya kan ganama jimmataati. Ministeerri dhimma alaa Ambaasadar Taayyee Asqasillaasee walitti qabaa mana marii daldalaa Saawud Arabiyaa Hassan Mujiib Ol Hawzii wajjin mari'atanii jiru. Dureewwan Saawudiin hojiilee investimentii daldalaa Itoophiyaa keessatti raawwachaa jiran cimsanii itti fufaa qaban Ambaasadar Taayyee Asqasillaasee waamicha dhiyeessaniif jiru. Itoophiyaa yeroo ammaa gama kanaan hojiilee fooyya'insa garaagaraa raawwachuun investimentiif haala mijataa biyya qabdu akka taatee eeranii jiru. Dureeyyiin Saawud Arabiyaa haala mijataa kanatti fayyadamuu qaban kan gaafatan yoo ta'u walitti qaban mana marii daldalaa Saawud Arabiyaa Hassan Mujiib Ol Hawziin gama isaaniitiin dureeyyiin biyyi isaanii hojiilee investimentii daldalaa keessattuu warshaalee qindeessa bu'aalee qonnaa fi gama oomishaalee biroo hirmaachuu fedhii qabaachuu eeranii jiru. Kanaafis dureeyyiin biyyattii filatamaa ji'oota dhufuu kaasee gara Itoophiyaa dhufuudhaan hojiilee investimentii garaagaraa irratti bobba'uudhaaf daawwannaa kan godhan akka ta'e ibsamee jira. Qormaanni naannoo fi biyyaalessaa karaa qindaa'een akka raawwatuuf qophiin barbaachisu hundi xumuramuu biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Qormaanni biyyaalessaa kennamu keessaa magaalota 4 keessatti yaaliidhaaf onlaayiniin barattootaaf qormaanni kan kennamu akka ta'e eeramee jira. Milkaa'ina qormaatichaa qooda fudhattoonnis sadarkaan jiran tumsa irraa eegamuun akka godhanis biiroon barnoota Oromiyaa gaafatee jira. Ergitaa Gonfaa gabaasa dabalataa kanatti qindeessee jira. Adeemsa baruu barsiisuu waggaa tokkoon booda firii hojii hawaasa barnootaa kan itti madaalamu keessaa qormaanni isa tokko yoo ta'u madaaluuwwan qormaataa kennaman keessaa sadarkaa naannoo fi biyyaatti ba'uunii fi bifa wal fakkaatan kan itti kennamus tokkodha. Haaluma kanaan akka Itoophiyaattis imaammata qormaataa haaraan akka naannoo fi biyyaatti qormaata fuulduratti kennamuuf jedhuuf qophii barbaachisaan taasifamuu ragaan biiroo barnoota Oromiyaa irraa FMN Finfinnee argate ni mul'isa. Haaluma kanaan kutaa 6ffaa fi 8ffaan akka naannootti barattoota miliyoona 1.5 ta'an kan qoraman yoo ta'u kutaa 12ffaanis jaarolessaa sadirraa eegalee amma 11tti saayinsiin hawaasaa fi uumamaan addatti qoodamuun kan kennamu ta'uu kan himan biiroo barnoota Oromiyaatti hoogganaa ittaanaa kan ta'an obbo Efreem Tasammaati. Milkaa'ina qormaataa kanneeniif baasii guddaaf dadhabbii guddaatu taasifamaa ture kan jedhan obbo Efreem milkaa'ina isaaf hunduu tumsu akka qabus gaafataniiru. Isa kana milkeessuudhaaf caasaa barnootaa duwwaa utuu hin ta'in caasaan nageenyaa hundumtuu caasaan bulchiinsaa dhaabbileen miti mootummaa dhaabbileen hawaasaa adda addaa
Qaamni hawaasa hundumtuu abbootiin amantaa bakka wal ga'an hundumatti milkaa'ina kanaatiif hojjechuun barattoonni keenya illee isa kana beekanii qophii barbaachisu taasisuun baay'ee murteessaadha. Akkaataan qormaanni naannootti kennamu barattoota kilaasteraan qoqqooduun barsiisota sadarkaa lammaffaatu qora kan jedhan obbo Efreem barattoonnis ta'ee barsiisonni sirnaan tasgabbaa'uun akka qormaatichi raawwatamu dhaamaniiru. Imaammanni bulchiinsa qormaataa kun jijjiirameera. Barataan kamiyyuu ofii isaatiin qormaata isaa hojjechuu qaba. Kanaaf jecha immoo kana jajjabeessuudhaaf kilaasteraan gara manneen barnoota naannoo jiran deemanii qoramuudha kan isaan irra jiru. Fakkeenyaaf barattoonni kutaa 8ffaa mana barumsa sadarkaa lammaffaatti barsiisota sadarkaa lammaffaatiin qoramu. Mana barumsa isaanii keessaa ba'anii jechuudha. Kanaafuu barsiisonni qormaata kanarratti hirmaatan hundumtuu kaayyoon isaa kaayyoo qajeelaa waan ta'eef barattoonni naamusaan tasgabba'anii immoo tasgabbii isaanii eeguutu barbaachisa. Miira isaanii kabajuutu irraa eegama. Warri qorullee barattoonnis tasgabbaa'anii ofii isaaniif ofiin hojjechuuf of qopheessutu irra jira. Kenniinsa qormaata ammayyaa taasisuuf teekinooloojiitti fayyadamuun murteessaa waan ta'eef akka Itoophiyaatti yaaliidhaaf magaalonni 25 qormaanni oonlaayiniin itti kennamu adda ba'u kan himan hoogganaa itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa naannoo Oromiyaattis immoo magaalota 4 keessatti oonlaayiniin kennamuuf haalduudhaan xumuramuu himaniiru. Oromiyaa keessaa immoo bulchiinsa magaalaa 4 magaalaa Shaggar, magaalaa Bishooftuu, Adaamaa, Jimmaa keessatti kan onlaayinii qoramanii. Kanaafuu inni kun leenjiin onlaayiniidhaan akkamittiin qoramu kan jedhu tokko magaalota amma maqaa isaanii waamerra namoonni 3 ogeeyyiin fuudhamanii leenjiin kennameefii jira. Isaan immoo gadi bu'anii ogeeyyii ICT leenjisaniiru. Ogeeyyiin ICT kun immoo barattoota leenjisuu jalqabaniiru. Amma barattoonni nuti keenya iyyuu erga akkamitti qorama onlaayinii akkamitti qoramna isa jedhu erga shaakaluu jalqabaniin asitti baay'eetti gammadanii jiru. Indaa'um qormaata waraqaarraa inni kun advaanteejii guddaa akka qabu, faayidaa guddaa akka qabu. Sababni isaa yeroo isaanii qusataa. Qormaatarraa akka hin utaalle yoo dagatan illee teekinooloojii sun isaan yaadachiisa. Gaaffii shakkan mallattoo irra kan qabu gaaffii kana shakkitee darbitanii jedhee itti hima teekinooloojiimti suni. Kanaafuu kun yeroon isaaniillee yeroon itti diban amma fakkeenyaaf irsaasii qaranii irsaasii isaanii goraacheessuun irsaasii qaruun hin jiru. Hojjetanii haquudhaa fi sekeendii fudhachuun hin jiru. Inni kun yeroodhuma isaaniillee baay'ee qusataa jedhamee barattoonni keenyas itti amananiiru. Akkaataan teekinooloojii isaatii baay'ee salphaa waan ta'eef waraqaa gaaffiif waraqaa deebii kan jedhu hin jiru. Achuma irratti deebisaa deemu waan ta'eef inni kun karaa salphaa haala mijataa waan ta'uusaallee barattoonni keenya hubatanii isa kanarratti hojjechaa jiru. Komishinii marii biyyaalessaa hojii gaggeessaa jiru irratti ergamtoota misiyoonotaa wajjin mari'atee jira. Komishinarri komishinichaa hooggantoonni misiyoonotaa Itoophiyaa fi dippiloomaatonni diyaaspooraa maricha irratti argamanii jiru. Rakkoolee mudatanii fi hawaasa diyaaspooraa maricha irratti hirmaachuudhaaf deeggarsi misiyoonorraa eegamu ilaalchiseetiin mariin kun kan godhame jedhamee jira. Kana dura misiyoonoonni diyaaspooraa fi caasaalee kutaalee addunyaatti argaman waliin yeroo torbaaf mariin godhamuu fi galteewwan bu'a qabeessa argamuun eeramee jira. Adeemsa ajandaa walitti qaburratti qooda diyaaspooraa guddisuuf mariin godhame kun bu'a qabeessa akka ta'een komishinichi ibsuu isaatii kan himamee jiru. Pireezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledamoon Itoophiyaatti ambaasaadara Jaappaan Shibaata Hiriiraanoo wajjin mari'atanii jiru. Obbo Dastaan deeggarsa mootummaan Jaappaan naannichaaf godheef galateeffatanii jiru. Naannichi dammiilee garaagaraan deeggarsa godhaa jiru cimsee akka itti fufu Jaappaan beeksiftee jirti. Naannichi qabeenya uumamaa kan badhaadhee fi filannoowwan investimentii hedduu qabaachuusaan abbootiin qabeenyaa gara naannichaa dhufanii hojjetan bu'a qabeessa akka ta'an ambaasaadarichi ibsanii jiru. Ambaasaadar Shibaata Hiriiroon gama isaaniitiin turtii godhanii gammaduu ibsuun yaadota kaaniif xiyyeeffannoo kennuun kan hojjetan ta'uu himuun ragaan waajjira pireezidaantii naannoo Sidaamaa irraa arganne ni mul'isa. Yakkamaan barattuu yuunivarsiitii Asoosaa kan turte Daraartuu Lammeessaa Cuubeen waraanii ajjeesee adabbii cimaa waggaa 18tiin adabamuun ibsamee jira. Yakkamaan obbo Yohaannis Margaa Itichaa jedhamu caamsaa 9 bara 2016 ganama naannoo Saalamaa fi daqiiqa 54tti hiriyaasaa kan turte Daraartuu Lammeessaa Cuubee waraanuun ajjeesuunsaa yakkaan
qabameeti kan ture. Yakkamaan kun yakka ajjechaa kan raawwachuun abbaan alangaa qorannoo godheen ragaa namaa fi yaala mana murtiin olaanaa magaalaa Asoosaan irratti dhiyaatee jira. Manni murtichaa yakkamaan seera yakkaa mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa tumaan keewwata 539 muraa takka jalatti himameen darbuu isaati kan mirkanaa'ee jiru. Haaluma kanaan manni murtichaa dhaddacha guyyaa kaleessaa ooliin himatamaa ni barsa kan jedhe adabbii cimaa waggaa 18 itti murteessu ragaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Asoosaarraa argame ibsee jira jechuun FBCdha kan gabaase.